Make sure. Banilal, ini Banilal. Kuno. Iyo. Ya. No justice, no peace. No justice, no peace. Abiy is a killer. Abiy is a killer. Canadian government, stop supporting killers. Canadian government, stop supporting the Ethiopian dictator regime. Oromos, Kaa, and your silence today. Hajalu is my hero. Hajalu will never be forgotten. Oromo Kaa. Oromo Mirgaketi Filmi. Oromo Kaa. Oromo Mirgaketi Filmi. We want justice. We want justice. We want freedom. We want freedom. We want justice. We want justice. We want freedom. We want freedom. Free the Oromo prisoners. Free Oromo prisoners. Free the Oromo prisoners. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Bagale Garba. Free Bagale Garba. Free Bagale Garba. Free Bagale Garba. Free Abdi Rakasa. Free Abdi Rakasa. Free Abdi Rakasa. Free Abdi Rakasa. Abiy is a liar. Abiy is a liar. Abiy is a liar. Abiy is a liar. Abiy is a snake. Abiy is a snake. Abiy is a snake. Abiy is a snake. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. Hajalu will always be remembered. Hajalu was the voice of our people. Hajalu will never be forgotten. We will fight. We will fight. We will fight. We want justice. We want justice. No justice. No peace. No justice. No peace. Canadian government, stop supporting the killers. Canadian government, stop supporting the Ethiopian regime. Oromos, and your silence today. Hajalu was our hero. Hajalu was our leader. Hajalu was our voice. No justice, no peace. Yorotok, please, just move back a little bit. Move kara. Media na kagari ka kasi wala move duwati kaya Yorotok, please. Oye, men ni sorawa jira media len gara habiya kana sorawa jiro move kara duwati, please. Thank you. Okay, gamada. If you sign, please, cameraman. Wari kaatan mo susura utarakan ke wari arata umpura laini kamaga. Wari banana utarakan bulak banana bulak kamaga study wari umpura. Canadian government, stop funding. Ethiopian government, Canadian government, stop funding. Terrorists, Canadian government, stop funding. The killer, Canadian government. We are a taxpayer. Please stop funding Ethiopian government. Stop funding the terrorists. Stop funding the terrorists. Please stop funding the terrorists. Please stop funding the terrorists. Free our prisoners. Free our prisoners. Free Jawar Mohammed. 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 Free Bakala. Free Bakala. Free Bakala. Free Bakala. Free our prisoners. Free our
need justice. We need justice. No peace. No justice. No peace. No peace. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice. No peace. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a dictator. Ethiopian government is a murder. Abiy must go. 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 Justice for Hachalu Hundessa. 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 He's a hero. Sophia Ibrahim. Down, down, Abiy! 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 Down, down, Netanyahu! Down, down, Netanyahu! Down, down, Netanyahu! Down, down, Netanyahu! Down, down, Bizigina! Down, down, Bizigina! Down, down, Bizigina! Down, down, Bizigina! Down, down, Netanyahu! Down, down, Netanyahu! Down, down, Netanyahu! Down, down, Netanyahu! Down, down, Abiy! 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 No justice! No justice! No justice! No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No justice! No peace! We need justice! We need justice! For Hachalu Hundessa! We need justice! We need justice! For Cairo! For Cairo! We need justice! For Oromo! For Oromo! Free Bakala Garba! Free Bakala Garba! Free Bakala Garba! Free Bakala Garba! Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free Abdi Rakasa! Free Abdi Rakasa! Free Abdi Rakasa! Free Oromo leaders! Free Oromo leaders! Free Oromo leaders! Ya Cairo! Ya Cairo! Pokonyatu! Pokonyatu! Uramamne! Usamamne! Giratu! Walke Galafanna! Bizikinan! Askesa! Yojirate! Walke Galafanna! Hachalu Boda! Hijranu! Ethiopia! Digamte! Nagaya! Uganda! Ethiopia! Digamte! Nagaya! Uganda! Oromia! Walaba! Nijara! Ethiopia! Digamte! Nagaya! Uganda! Nutidune! Alinjiratu! Nutidune! Khan! Hijratu! Watagalafana! Down, Abiy! Down, Abiy! Down, Netanyahu! Down, Abiy! Down, Abiy!
dandeessu. Waan godhuu dandeessu. As bahi. Qabeenyi. Humni. Oromoof. Hin taane. Eeroof. Hin taane. Hallayyaa. Beekumsi. Sabaaf. Hin taane. Hallayyaa. Qabeenyi. Beekumsi. Oromoof. Sabaaf. Hin taane. Hallayyaa. Beeynoon. Sodaa malee. Lubbuu. Hannu jirti. Diasporaa. Qabeenyaan. Beekumsaan. Humnaan. Eeroo. Cinaa. Dhaabbadaa. Eeroon nutee. Nuti hin teenyu. Nuti duumee. Haan jiraatu. Wal gagalaafannaa. Itoophiyaa. Diigamtee. Nagaya. Nuukanna. Itoophiyaa. Diigamtee. Nagaya. Nuukanna. Oromiyaa. Walabaa. Ni jaaranna. Daawun naftanyaa. No justice. No peace. We demand peace. We demand justice. For Hachalu Hundessa. Justice. For Hachalu Hundessa. Free Baqalee Garbaa. Free Jawar Mohammed. Free Abdi Ragasa. Free Oromo leaders. Down Naftanya. Down Abiy. Khalid Jiratu. Wal gagalaafannaa. Itoophiyaa. Diigamtee. Nagaya. Nuukanna. Amma booda. Oromoon. Hin booyu. Oromoo. Yeroo tokkotti koominiitiirraa daqiiqaa lama sadii kan caalle dhaamsa isinii dabarsuu qabna. Yeroo daqiiqaa takka manguddoon keenyas waan jalqaban qeerroo keenyas dhaamsa bakka qeerroo bu'anii isinii dabarsan qaban. Just 2 minutes. Kan booda deebinee dhaadannoo keenya itti fufnaa jechuun boqonnaa akka fudhattaniif sagalee keessan akka qusattaniif. May please move back one time. May gaddicha yeroo tokko duuba deebi'aa please. Please. Jara keenya achi deebi'aa yeroo tokko. Daqiiqaa tokko duuba deebi'aa.
yaa namoonni gartee filaakii yookaan alaabaa addunyyaa Oromoo kana qabdan duratti as dhiyaadhaa. Alaabaa Oromoo kana warri qabdan fuula duratti as dhiyaadhaa. Namoonni immoo dhaadannoo dhageessaa irratti xiqqoo sagalee deessan akka boqosatti barbaada. Dua dia ada boleh aciris aciris bukan ada apa Okey, ya tak itu Okey, ya tak direct kiega boleh kiegi so ni nasab karo rupiah berapa Little bit guys group back किस बात पे Itu masih fish. Careful. Sorry, no problem. Haji Ibrahim Arra Mormi Arra kana maltu senti dagama as magala itmintonitti dhimma ajjecha Hacaaluu TV hidha Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaatiif maltu senti dagama maaliif asitti wal geettan arra سبا كنا هركا كبا وترو سبا كنا هنتان خباز سبدا من جبايسا حتى المنواد نمما روما المنواد وجا اگر تيسو بنيسا وجا المنوا يرترا دندهم علم كنا رترا وتن سبونا كنا رترا وتن اجازي کرو كنا رترا وتن انداهمان بيسني أجيء لما سدي سبونا كنا إلما أغرتي لفادو إلما أغرتي أرو سبا أورمو دوكومنتي سبا أورمو دوكومنتي أورمو نتا أغرتي بجا كنا كيس ساقب هر لابوبا هر كين سمون كين أغرتي سمون أورمو جيرما كنا Indese jijjiirama kana waan teessee sadarkaa kanaan jara sanis gaheetiin jedhe isaan isallee sammuu isaa qabanii sammuu isaa hidhanii Yeroonis wal jalaa duubaan maanguddoonni keenyas itti fufanii ibsanii kennu. Haa ta'u gabaabsee waan hin jechuu barbaadu waan lama dabarsan hawara waan sadii xiqqoo waa jechuun barbaada jechuudha. Oromoon guyyaa gabrummaatti shabarraa kaasee waggaa 150 yeroowwan darban kana keessatti namoota qaqqaalii gootota qaqqaalii amma maanguddootaatti daa'imman irraa kaasee amma maanguddootaatti hayyoota irraa kaasee amma qotee bulaatti wareegama gurguddaa itti kafalaa as ga'eera jechuudha qabsoo keenyaarraa. Fakkeenya Maammoo Mazammil fannifamuu isaatiin qabsoon Oromoo boodatti hafeera. Eebbisa Addunyaa du'uurraa boodatti hafeera. Hayilemaariyaam Gammadaa du'uurraa boodatti hafeera. Mustafaa Harawee artistiin beekamaan wareegamuu isaa Usmaayyoo Muusaa wareegamuurraa boodatti hafeera. Daadhii Galaan wareegamuurraa boodatti hafeera. Baarootuun Saaduurraa boodatti hafeera. Saanqeessaa Birruu du'uurraa boodatti hafeera. Dirribee Jifaar wareegamuurraa boodatti hafeera. Barattoonni keenya du'uurraa boodatti hafeera. Maayira jedhamiti qabsaa'ota keenya akkamitti raggaasaa fa'a silaa yeroo ammaa kana kabajaa argatanii warra taa'ee isaan irratti murteessuun itti tura hidhaa jiru jechuudha. Jawaar Mohammad fa'aa hidhaa jiru jechuudha. Baqqalaa Garbaa fa'aa hidhaa jiru jechuudha. Isaan qabsaa'otuma kaleessaa haftee isaaniiti kan as ga'an hundi isaanii jechuudha. Maanguddoonni ammallee rakkoo keessa jiran hundumti isaanii isa kanaaf qabsaa'ota akkasii kana hidhuun yeroo adda addaatti dararuun Oromootiin qabsoosaa boodatti hambiseera. Hin hambisne kana beekna miti. Waan tokko mudhii sammuu qalbiin nu laafuu hin qabu. Qabsoo keenya jabaannee akkuma warri kaleessaa dukkana keessa dhaabbatanii aduu arraa nu agarsiisan kana nutis isa kana bira dhaabbannee waan dandeenyuun hawaasa keenya biyya keessaa rakkoo adda addaa gidiraa adda addaa hidhaa du'a buqqa'uu mana gubachuu gudeedamuu rakkoo adda addaa gidiraa haduurraa kaasee amma qorraatti cabbiirraa kaasee amma gidiraa adda addaa
bosona keessattis nuuf jechuudhaan wareegama dadhabaa kaffalan obboloota ni qabna. Hundumtuu qabsoo Oromoodhaan wareegama kaffalaa jiraniiru. Kanaafiyyuu nutis waan nurraa barbaachisu addana magaalaa jiru kana keessatti jireenya qabnu kanarraa waan dandeenyu yeroo keenya qabeenya keenyaan yaada keenyaan qalbii keenyaan hamilee keenyaan bira dhaabbachuu qabna. Isuma kana jabaannee akka dhaabbannu maqaa waldaa hawaasa Oromoo Kaabal Bartaadhaan waamichaa fi hubannoo isinii kennuun barbaade kana wallaaltanii jechuu miti ni beektu beektanii as geessanii isa kanaafiyyuu ammas galatoomaa jabaannee waliin dhaabbannu jedha fixadheera. We, the Oromo community of Northern Alberta, Canada, are extremely shocked and devastated by the assassination of the Oromo icon, artist, performer, and human rights activist Hachalu Hundessa. We condemn the strongest term possible the cold-blooded killing of an Oromo star who had been mobilizing over 52 million and other Ethiopians to peaceful protest against the TPLF, dominated by the EPRDF regime in Ethiopia through 2014 and 2018, when the regime was forced to relinquish power to the so-called reformist elements without the same party, the EPRDF. Hachalu was a voice of a voiceless Oromo mass until he was silenced at gunpoint 4 days ago. Hachalu passionately believed in a non-violent struggle and committed his entire life to promote respect for human rights and bringing social justice for the Oromo nation using his artistic talent. He committed no crime except expressing his opinion through his artistic works and media platforms. He stood for justice and equality to prevail in Oromia and in Ethiopia. We hold the Ethiopian regime fully accountable for the assassination of Hachalu Hundessa. Extrajudicial killings of many other public figures have been taking place under the watch of Prime Minister Abiy Ahmed. We believe that the Oromophobia stance of the regime led by Abiy Ahmed is the prime cause for all the massacre and the unfolding political crisis in the country. From day one, as the Prime Minister embarked on praising and erecting statuses for the past emperors and dictators, disregarding the deep historical wounds, collective bad memories and anger of the people who suffered under those rulers. The rulers whom Abiy Ahmed made his role models are known to commit gross genocide against different ethnic groups of the country during this regime. Having examined the human rights record of Abiy Ahmed and concerned about ensuring crises that could devastate Ethiopia, we, the Oromo community in Edmonton and around Alberta, resolutely state that we firmly condemn the shocking assassination of artist Hachalu Hundessa for the mere reason that he expressed his opinion on current and past political issues. A week ago on Oromo Media Network, we strongly urge the Ethiopian government to release Jawar Mohammed, Abdi Ragasa, Bakele Garba, and all the other Oromo political prisoners, stop killing and jailing innocent civilians, burning of farms and houses, displacing and committing other atrocities against civilians. We earnestly appeal that the Canadian government and the international community to put maximum pressure on the Ethiopian Prime Minister, the abuser of the Nobel Peace Prize, to step down immediately before the country plunges to civil war. We appeal to the Canadian government and the international community to put economic embargo on Abiy Ahmed until he revises the unconstitutional extension of his office term. We fear that the world is going to witness a colossal crisis, not only in Ethiopia, but also in the Eastern African regions because of his potential civil war in the country. We plead to the Canadian government to help establish immediately an independent inquiry commission at the UN level to examine gross human rights violations in Ethiopia, particularly in the Oromia region,
during the rule of Abiy Ahmed so that culprits and perpetrators face justice. We also appeal to the international human rights groups to undertake an independent research on human rights to help unseat Abiy Ahmed, who turned to be liability to the international community by failing to live up to the Nobel Peace Prize ideals. We appeal to the Canadian government and the international community to pressure Abiy's regime to restore internet and phone services immediately, withdraw his military commands post from Oromia region, and leave peacekeepings to the Oromo traditional of Bagadas. We appeal to the Canadian government and the international community to pressure Abiy's regime to form an transitional government, including all oppositions, political parties, community leaders, and traditional elders. We would like to remind the Canadian government and the international community to take clear stance against Abiy's regime, which is banking on instability, hostility, and bloodshed to stay in power despite the clear danger of looming civil war. In conclusion, we would like to express condolences and solidarity with Hachalu's family, friends, and the Oromo society during this difficult time. We now ask for a moment of silence. Thank you. Okay, thank you very much. Harkar Kutafi, please. Thank you very much. So, okay, amantana yero tokko deeqa tokko jara keenya abbootiin amantaa daqiiqaa takka takka dhaamsee garuu dabarsan booda manguddoota keenya wajjin. By the way, MEP Canada bakka wanii qaama mootummaa Canada irraa namoota asitti argamanii yeroo adda addaa keezii keenya nu gargaaraa turanitu jira. Baay'ee isaan galatoomfannaa maqaa koomunitii keenyaatiin hedduu galatoomaa jennaani isaan asirratti afeeruu barbaannaa jechuudha yeroo tokko. Would you like to say something? Like huh? Kasi Invite on behalf of the Oromo community who come to the podium and say few words. yeah, Thank you very much. Thank you very much. It is an honor for me to be here as a Member of Parliament for Edmonton Woods, my friend and colleague, I'm a Member of Parliament for Calgary. My friends, brothers and sisters, we stand with you. For you, human rights for the Oromo people. In no time should anybody feel that they are being threatened to be put in jail for political purposes or for to be attacked and killed the way that we're seeing that's happening there right now. So we stand with you. I have asked in the House of Commons from Justin Trudeau about his funding that's going to Ethiopia. Why is that continuing? Have they been asking questions on human rights? They should be asking before any funding goes through the We will be presenting petitions in the House of Commons on this as well. So we thank you for signing those petitions. And please, we will be sending out more petitions. Please sign them because we will stand with you. And as Canadians, we believe in freedom. We believe in human rights, justice for all, equality for all, and we stand with you in that regard. Thank you. Brothers and sisters, I can't say it any better than my colleague. We stand with you in solidarity, and we will always stand up for human rights. So thank you for being here. We look forward to presenting these petitions put forward by you guys, and we're excited to move things forward. So contact us, let us know what you need from us, but let's push this message forward. Thank you so much. So we would like to thank you all MPs on behalf of Oromo community. Thank you very much for coming here. And also we would like to thank Ibrahim Wado to help us on this issue. Thanks. Ibrahim wo kana lero takanu galate fada Israel is Thank you. Okay guys. So kana tiang sudah menggudo Kenya dakika toko-toko dalam sudah bersani. Lagi dakika toko-toko menggudo dalam sudah bersamboda. Kau Shekotin Kenya tu yero toko Sheikh Abdul Malik 1 minute
Is this time 1 minute. After that, data sending goda. Daqiiqa tokkoof qeerroo bakka bu'ee namni dhaansa dabarsaa achi booda dhaagannoo keenyatti deeginaa jechuudha. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم أبليجن كينيا جا رور رجلتو ركو أمة كينيا رجلتو هنما كينيا ربي موافاسو توكوتاني مرجع كينيا فالمتشو كامنا ركو تكا ركو نور الديم وجود كنا ما قدر نور الديم وجود خنا في الرخاص ودا حال ما ديم وجود خنا الدنيا كيسة والكابنة توكم مادان في الرخاص ودا كابنا يجو جبرمان دور الرجال كبده إلى هنكا نور الديم وجود أبوه تجرا دالجو نور الإمام كينيا تالتي سو هنكا منو هراجل تيروبا ركو تبتور رخاص هراجل تيروبا kita makin itu ini bagiannya kami akka gerti bau haramu bau dalam tu gerti harga wal kabanne tikabu dadan alariran rakko tanafir raha surak amnan sini jauh perenang ki koso gerti iftu banjan koso gerti to kulle wal jalana fne qabenyanis humnanis yadanis bekumsanis وهم دانو أكوال جلالة فلين سنين جاو بريجان جبادا ربي نسول وجه جرا مجابوتي أكاتي أب لفتين جرا تاباك دواغون Itian Sudan farfata dastan yero to damsa ba amantile hunta bakka wani amanti kristana wante damsa da versu difa mawaji silana mabaya sitta feru fena yero na yamu warre na tadi humi singahe bagi ko matak dastan First of all, I would like to tell all the national community the reason why we are here. We are Oromos. God created Oromo on Oromo land. We are not addicted to go to the streets. We are not addicted to make a march every year, every time we want. The reason why we are here is for the assassination of our idol, the very prominent artist Hachalu Hundessa in Ethiopia. For no reason, we are against this action. The government of Ethiopia is fully accountable for this action. We need justice for our brother. We need justice for Bakale Durma and Jawar Mohammed. We like peace, but peace should be there after justice. We need justice for all Oromo who are now living in Oromia. Sabakena, Amsan Namufet, Ummati Oromo, Biya Kamujratan, Amanta Kam Kesu Jratna. What we nama afaan hin qabneef afaan akka taanuuf nu abboomee jiru. Sagalee Waaqayyoo warra afaan hin qabneef afaan ta'a dubbadhaa jedha. Yoo firdii jallatu dubbadhaaf jedha. Haadha hiyyeessaaf falmaa jedha. Ijoollee abbaan haati irra hin jirreef falmaa jedha. Hacaaluun ijoollee sadii qaba. Guyyaa fuuldura abbaa qabu turan amma abbaa qaban. Kana callisuu hin dandeenye. Amantaan kamuu kana karkareemne fudhatu nu eeyyamu. I am against this action. Kana hin fudhatu sabni kan keenya ammoo tasgabbaa'uu qabu. Waaqayyotti iyyachuu qabna. Waan godhuu qabnu bilchinaan godhuu qabna. Hoogganti saba keenyaa hidhaa jiranii hoogganaa nu barbaachisa. We need to be united. Thank you very much. Okay, abboonni wanti keenya bifa Hey, qeerroo jirtu? Jirra. Aboonni jirra nuti keenya. Nuti keenya ni jirra. Wacha feina deme wacha feina deme ni dabarsita mumba ni khanna ni dabarsan na ekada saganta tartibani ni dabarsan ni dabarsan ni nausa akana ni jetu ena kenna okay amma daqiiqa tokko meeqa qeerroon tokko dhaamsa dabarse booda Kami jarjasina, orang nanti kemina. Saganta hoko kopesin, mana wawa ju kopesin ni macam? Anu mana kita dah. Thank you, please. Hawal kawan ni hawal jadi dulu. Orang. Bakka sana iddoo garaa kanneen jirtan jechuudha. Ammaan kana waan walii wajjin dhabne waan qabnu Oromoo maal gochii bakka kana dhufnee jirra. Maalli kaayyoo manaa baanee bakka kana dhufu jechuudha. Ilmaan Oromoo bakkee sana kan dhaabatan. Yes. Why are you here? Shame on you. Shame. Shame on you. Sa'aatii kan ammaan kana jechuudha.
ilmaan keenya dhabuutti jira. Haacaaluun daa'ima ji'a tokko irraa du'ee jechuudha. Maal gochuutti jira hundi keenya? Now it is time to take action. Now it is time to do it. Dachee keenya irratti jechuudha. Lafa keenya irratti jechuudha. Handhuura Oromiyaa irratti jechuudha. Haacaaluun deessaa kan namu. Garaagarummaa torbee tokko keessatti. Ammayyuu deddeebinee haasaa goona. Deddeebinee haasaa goona. No, stop jennee deddeebitu jedhe. No, sun furmaata hin ta'u. Oromoo kana booddee kaayoo jedhe. Oromoo kana booddee kaayoo jedhe. Nu tuffatanii jiru kana booddee. Tuffatamnee jirra dachee keenya irratti. Tuffatamnee jirra. Haacaaluun waan sobee tokko qabu. Naan sobee jedhe achi ba'e. Waan sobee tokko illee qabu. Ammaan tana Oromoon bakka jiru qindaa'e qabu. Oromoon bakka jiru qindaa'e ka'uu qabaachuu. Ammaan tana hundumti keenya maanni Oromoo isinitti nagaamuyi. Reeffa bakka kana teenye gaafa dhaabbannee kolfin isinitti nagaamuyi. Teedii Afroon mana qaba. Konkolaataa maal fakkaatu qaba. Dachee keenya irra jiraataa jira. Dachee keenya irra jiraachuu. Wanti kun baay'ee rakkoo hamaa. Wanti kun baay'ee rakkoo jibbisiisa. Jawaar Mohaammed ilaal dhugaa dubbate. Waan sooree tokkollee hin qabu jechuudha. Garuu hidhamee jira. Achees baanii ilmaan nafxanyaadha nuti dhaadachuu jiru jechuudha. Nuti uffachuu jiru jechuudha. Eebbisaa addunyaa erga du'ee kaasee hamma Haacaaluu Hundeessaa du'ee gidduu qabsoo gaggeessaa ture. Waggaa 20, waggaa 30, waggaa 100 guutuu reeffuma baannee dhufnaa inu bakka kanaayi. Reeffuma hin baachisnu nuyi. Reeffuma baannee dhufnaa inu bakka kanaa. Oromoo. Now it is time to do it. It is time to do it. Jirra. Jiraachuu keenya argisiisuu qabna kana booddee. Namni hundumtuu miira keessa galuu isaati. Ammaan tana hojii hojjechuu qabna jechuudha. Dargaggoonni bakka kana jirru warri iddoo kana jiru qindoofnee qophoofnee jirra. Ammaan tana hojiitti galuu qofa dhafee warreen masjiida keessa jirtan dargaggoonni keenya achi nu ba'a. Kanneen wal mana beeta kiristaana keessa jirtan afaan biraatti yookiin cherchii keessa kan jirtan achi as ba'a. Hojiitti galuuf qophoofnee jirra jechuudha. Maiki tolcha. Edu achi maal warri achi dadhaabatu aduu sodaatanii. Wal haa dhageenyu ammallee. Kana booddee jechuun miira keessan gallu gamnoomuu qabnaa, dammaquu qabnaa, akkamittiin akka gaggeessinu, akkamittiin akka qabsoofnu beekuu qabnaa jechuudha. Suuraa baattan kana you guys have to mean it. Callisanii baattanii naabatina. Yoo nuti immooshinii keenya argisiise jarri nurkaa fuudhanii hojiitti hojjetu jechuudha. Dhufanii nu bukkee isinii wajjin jirra waan barbaadan nu bira kuwattaa nu gaafadhaa isinii dhiyeessina nuun jedhanii jiru waan ta'eef dargaggoonni bakka jirtanii as ba'a isinii wajjin hojjechuu barbaanna. Kana booda akkaataa qabsoo keenyaa shiifti gochuu barbaanna. Qeerroon kaaneerra qeerroon edhimanteen warreen minisootaa bakka garaa garaa jiran hundumaa wajjin quunnamtii qabaanneerra yoo isin raftanu nuyi rafnee muluu kana booddee. Thank you jennee jira Nimoon Adaanii. Yeroo tokko manguddoon keenya ummaan keenya daqiiquma tokkoof dhaamsanii dabarsu samboodaan Sheek Ibraahimii fi manguddoon biraa tokkos dibuubee ni laalla namoota ta'e. Namni natti baay'ate ani faana guddaadha. Loonii bisee deemaa jira. Namni hundi haasa'uu fedha. Deeqaa takka kenniif. Okay, deeqaa tokko dhaabbata. Ummaa deeqaa tokko dubbata. One minute. Haacaaluun wallaggaa fidduun. Akka. Haacaaluun finfinneetti finfinnee awwaalamuu qaba bahuu qaba reeffisa lajjiin. Finfinneen Haacaaluun Oromoof du'e finfinneetti awwaalamuu qaba. Oromoo dhageessanii? Baafni awwaalaa. Bandiraa Itoophiyaarra kaayanii wanni awwaalanii Oromoo ajjeesuu fi baafni awwaalaa. Baay'ee awwaaluu qaba. Dhaamsa yoo madaa.
nuti nyaata warra argeetii fi arsii fi eenyu nyaata biddeena sayyoo bitan balaan isinitti haa buutu. Biddeena sayyoo bitan balaan isinitti haa buutu. Biddeena injeeraa maamaa hajaan sayyoo bitan balaan isinitti haa buutu. Isaanii godha furnoo nyaataa guyyaa san. Abaddan biddeena amaaraa namni bitee nyaatee xilaata Oromooti. Biddeena amaaraa unkaan biddeena amaaraatiin miixaa fi dukkaana amaaraatiin bitinaa Oromoon ni qabdi. Oromoon ni qabdi. Arifuu ni qaba. Beesan ni qaba. Tamaskeen ni qaba. Oromoon hedduu dhaabbii uuma Oromoon yoo mana amaaraa dhaqxanii bittan. Dhiigni haa caaluu miila isin haa qabu. Rabbiin isin haa ergu galatooma. Haa caaluun ammoo wallaggarraa bahee Finfinneetti awwaalamuu muraa morma keenyaatiin ni awwaalama. Okay, ummaa teenya hedduu haa galatoomfannu. Thank you. Biddeen manguddoo keenya keessa daqiiqaa tokko hammas Sheek Ibrahim waan tokko jedhu tartiibni qabamee jira. Please daqiiqaa tokkoof Sheeknis waa jechuu barbaadu. Ayyee Oromootiin baga nagaan dhuftan. Baga bakka kana Rabbiin nagaan isin fide. Rabbiin waan isin ay fidaniif kana bakkaan isinii haa gahu. Diina kana Rabbi nurraa haa cabsu. Abboo diina kana Rabbi nurraa haa cabsu. Amma nuti hunna keenna qofaa miti hunna Rabbii gargaarsifannee diina kana Rabbi nurraa haa cabsu. Rabbi nurraa haa cabsu. Rabbiin tantafatti nurraa haa kaasu. Abiyyi Ahmad Rabbiin akkuma gaafa mallasiin mataa qabe Rabbi mataa haa qabsiisu. Abiyyi Ahmad mataa haa qabatu. Daaneel eenyu namicha isa ol. Daaneel Kibrat Rabbi sammuu isaa qabee achi keessa haa baasu. Rabbi isaa walitti haa kaasu. Rabbi isaan achi keessa haa buqqisu. Nuti nama miine Rabbi nagartanii isaan haa miidhu. Oromoon haqa qabdi haqa keenya Rabbi nu haa tumsu. Sabaaf sablammiin haqa qabdi haqa sabaaf sablammii Rabbi haa tumsu. Yoo sabaaf naftanyaa ta'e malee biyya san keessatti sabni 83 dhiibbaa fi camnana qabaa camnana sanirraa Rabbi nu haa baasu. Nu sabaaf sablammiin harka tokkocha. Sabaaf sablammiin biraa tan agartee naftanyaa hin taane Oromoo waliin dhaabbatuu qabdi. Mirga ofii falmatuu qabdi. Oromoon kaleessallee mirguma ofii falmate malee firma namaa hin cabsine. Ammallee sabaa fi sablammiin agartanii isaanii waliin numaa waliin gabroomte numaa waliin cabde warri nu waliin kaleessallee cabee haddallee keessa jiru. Saba kana waliin dhaabbatu qaba. Nama biraa Oromoon hin jibbine. Nuti amma achi oo agartee naftanyaan araarama hin qabnu. Eega Hacaaluu ija teenna gurra keenna dokumentii keenna nurraa guban amma achi isaanii waliin jiraachuu hin dandeenyu. Wanni nuti dhaammachuu qabnu sabni keenna harka wal qabannee hooggana keenna kakaleessa. Tarsiboo qajeelaa nu baasee dhumasa kun mataa nurraa qabaniin mataan keenna hidhamee jira. Jarri teenna ta hidhamte Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa sammuun teenna isaanii waliin hidhee jira Abiyyi Ahmad. Akka inni hidhe sanitti hin hidhamnu kumaatama qabnaa ni baafanna. Qabsoon teenna duubatti hin deebitu. Qabsoo keenna itti fuufna. Akka bilisummaan biyya teenna irratti gonfannutti itti fuufna. Amma achi Amaaraa waliin biyya san hin qabnu. Oromoon agartee biyya teennatti ufumaa abbaa itti taati. Mucaa agartee Hacaaluu dheengadde isaan nurraa ajjeesanii kaleessallee isaan awwaalan nutu awwaalata. Guyyaa qabsoo teennaan bakkaan galmaan gaanne hin awwaalanna. Oromoon harka tokkoon madhallee waamicha walii dabarsina. Wanni walii dabarsinu qabsoon teenna duubatti hin deebitu. Hawwee sodaannee wanni duuba dhaabbannu hin jiru. Miliyoonaan waraana fedhe gadi haa baasu. Miliyoonaan waan fedhe gadi haa fidu nuti duubatti hin deebinu. Haga dhumnee dachiisanirraa dhabamnutti Oromoon manatti hin deebitu. Qeerroon teenna ta biyya keenyaa keessa jirtu. Takkaan isiillee qawwee sodaattee akka manatti hin deebine dhaamsa kenna. Nuti agartee warri biyya alaa jirru waan barbaanne cufaan isin bira jirra. Kanaaf agartee qabsoo teenya akka duubatti hin deebine amaanaa isin hin jenna. Nuti bilisoomna. Oromoon amma achi mataa ofiitii murteeffattee biyya ofii godhatti malee nama jalatti hin bultu. Ayyee sheekaa keenyaan hedduu galatooma jennaan dhiiba. Baay'ee irra jirani. Seensii hojii baadhaa akkan.
Itianse daba daqiiqaa takka umma daqiiqaa takka. Umma oyyee daqiiqaa. Rabbi ummata keenya kana irratti wallahi waan mata kana Amiin. wallahi du'aa goona fakkan iyya. Wanni nu jinge takka jiramas. Kanu jinge warra waliin ta'an. Warra hantuutu tumbeeyne. Namni keenya galteedha hedduu. Galteedha. Lakkuma hadiisanii. Haa takka tahanii. Takka tahan malee huma rakkatan. Mucaa bareedaa kana nu raafeessa. Isaan amma nu kummatu jira. Nuti booyu jira. Akkam laaltan. Akkam laaltan. Ifa falan na jaa. Ifa falan na jaa. Rabbiin nama keenya kana irratti haa ol qabu. Haa ol qabu. Rabbi gad nu qabin. Yaa Rabbi waan duraan nurra keessa nurraa fuudh. Yaa Rabbi nurraa fuudh. Yaa Rabbi ijoollee saniif waan keenii kan warra gatu jiran saniif. Amiin jaa. Assalaamu alaikum. Ayyee hedduu galatoomaadha. Itti aanee dhaabaan ayyee dhaabbatan laayina rakkataa. Daqiiqaa takkaaf amasiin koominiitiirraa daqiiqaa takkoo kan jiru takkaaf dhaabaan dhaamsanii dabarsaa. Walaala geenyu ani isinitti hin dheeressu waldaa hawaasa Oromoo magaalaa kanaa akka kanaatti waamicha isinii godheef bakka kanatti argamtanii gochaa suukanneessaa obboleessa keenya irratti raawwate kanaa fi hidhama dhumiinsa Oromoo irratti raawwate balaaleffachuuf addanatti mirga keessan mormachuuf akka asitti argamtan waamicha koominiitiin isinii godheen dhufuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa. Egaa waan tokkoon asii deebi'uu qaba waldaan hawaasa kanaa. Hacaaluun kan inni wareegameef haasxaa kee ol qabee dubbate sagalee sii ta'e dhalatee waggaa 15tti mana hidhaa seenee waggaa 20tti mana hidhaa irraa ba'e siif hidhame ergachii ba'e Hacaaluun falmaa itti fufe falmaa keessatti guddate roorroo Oromoo irra ga'u ol kaasee dubbate. Guyyaa tokkitti mucaan kun adamsa diinaa jalaa guyyaa tokkollee bahee hin beeku. Biyya kana dhufees afeerraa hedduuti ta'eef akka inni jiruu qananii akka keenya kanaa jiraatu hin dide. Ani Oromoof hin dhaladhee biyya sana keessatti deebi'ee sagalee ta'uu kootti hin fufaa haga lubbuun na keessa jirtutti jedhe. Kana tokkoon keessa sammuutti qabattee galuu qaba. Hacaaluun siif wareegame koosii kee ol kaase. Daqiiqaan xiqqoodhaa baay'ee isinitti haasa'uuf hin dhufne. Wanni godhuu qabnu galtanii rafiina asitti hiitanii hin galiina. Hojjedhaa kallattii adda addaatiin karaa dandeessan. Koosii keessaniif du'e, koosii keessaniif wareegame, warri mana hidhaa jirus koosii keenyaan wareegame, koosii keenyaan mana hidhaa jira. Jabaadhaa hojjedhaa iyyanii galuu miti kanan sinii dhaamaa ulfaadhaa. Okay, jara keenya akka haasawa hedduu jibbitan akkutti hin jira. Haasawa dheeraa hin feetaniifi. Yaadamaan itti fuftii gamoo tokko uffaa takkaa fi obbo Badriidhaa fi yoo kanatti kan natti tole deeqiidhaa takka takka. Saniifuu haasawa akkasii daqiiqaa takkaaf nu godhanii. Please. Ya polisi Oromiyaadha, ya ilmaan Oromoodha, obboleeyyan keessanitti qawwee garagalchina. Boru seenaan isin dubbatti. Ya polisi Oromoo adara qeerroo obboleeyyan keessanitti qawwee nurraa garagalchina. Abiyyi Ahmad akka gartee isin gubbaadha jirra jee inni nu muudhaa jirutti isa gubbaallee haqaa jira, mootummaa jira. Isanne ni gaafatti mootummaan kanaafuu nurratti waa tokkoomsu wal jala nu haa oofu aannan saa tokko rabbi nu haa godhu wallaalaa keenyallee nu haa beeksisu dhabaa keenyallee nu haa duroomsu biyya keenya gartee biyya Oromiyaadhaan bultu
Rabbi waa godhu bakka wajjira deemu aannan isaa Oromiyaa shall be free. Oromiyaa ni bilisomti. Oromiyaa ni bilisomti. Okay, jara keenya hedduu galatoomaadha. Laal waan tokko jiru godhe ni dubbatama shakka dhiifamaa wajjin jara keenya. Laal yoo haasawaa barbaanne gaaddisa san jala keenya akka gaariitti haasa'u. Amma dhaadannoo dhageessisuu feenaa. Garuu akkan masmara irra haalleetti namni tokko amma gammadaa kunuun. Akka kumaa jeebo akka Aye Oromo jirtu. Ayyega isu warras jirtan Ali fi mati hajaluti Rabbi jabina kennu Oromo gutu Rabbi jabina kennu Oromo guma hajalu ni bafna akami bafna Ayye wareni da jiru jare johari fi namota kumata mali da jiru ni bafna ya arragani siniba ni bafna kalesa asumatti lafu matanat yotikati abasadi folidame wayane addunyaratti namni jijjiira jedhee yaadin jilbii fachiifne ilmaan Oromoo akka bakka bu'an goone ilmaan Oromoo osoo ilmaan Oromoo illee jechuun nama rakkisaa warra yeroo sanitti tiilammaa jedhamu bakka buufne haa ta'u osoo oolleen bulin dugalan amma immoo guyyaa isaan dura karaarraa dubbiin dabdee hedduun keenya jara kana qubaan qabnee akka bakka sanirraa fuunu nutti mul'ataa ture. Arrammoo hunda keenyatti mul'ise wanni wareegamne Haacaaluun akkuma jiru seenaa dalagee deemu eega duranne seenaa dalagu ta'a. Seenaan Oromootis haa ta'uu boqonnaan qabsoo Oromoo amma booda jijjiiramee jira. Aariidhaan asitti dubbannaa achi deebinee immoo waan dalaynu irra guddaan hojiin Oromoon hojjettu har'a karaa qabatee jira. Jaarmee qabdan jaarmee community jaarmee biroo kan jiru hunda jalatti hiriira sochiidhaan hojiidhaan sammuudhaan gabrummaa kaasuu deemna. Itiyoophiyaan amma nutti himanii fi takalee nutti himanii fi tadeengattani goona jennees Itiyoophiyaa booyaati. Itiyoophiyaa booyaa amma booda ni barbaanna. Hin barbaannu. Oromoon ni bilisoomti. Guyyaa bilisoomne ollaa keenyaa wajji kabajaan jiraanna. Guyyaa bilisoomne ummata waliin jirru wajjiin nagayaan jiraanna. Oromiyaan ni bilisoomti galatooma. Obboleeyya kiyyaa laal dhiifama guddaan isin gaafadha. Haasa'ee jibbitan achi deemnee yeroo kiyya hun daqiiqaa takkanaa kan jedhanii anaaf kabajaa daqiiqaa takka sanbooda we are done noo wadi nafta paasoon deemu sanbooda way gammadaa waariyootii fi fiqaaduu ijoollee gartee daawun wayyaaneeti fiqaaduu shumataa dhaadannoon yeroo tokko dhageessaa sanbooda namoonni wal jijjiiraa dhaadannoo jechaa teenya jechuudha. Saniifuu namoonni akka dadhabdaniitis namoonni naannoo bosan jira waan ta'eef rakkoodhaa miti. Ummata keenya hedduu isinitti hin dheereysu dubbii gabaabduma takkaan isinii dubbachuu barbaada. Takkaan gabroonfataa, koloneeffataa, filmaataa fi dimokiraasaawee ilmi namaa takka argame. Takka seenaa ilma namaa keessatti. Durirraa dhumicha irraa caaluu irratti nuti eegalle durirraa eegalleen dhumaa dhuftu. Garuu dhumicha dabreeme kan injifachuu barbaadu. Dhumicha nu as deemuutu kan sammuun namaa ni yaaddi jettee hiyyaanneetu nu as deemuu jiraataa jechuudha. Maaliif dhumichi nu as deemu kan akkami? Oromoon dammayte Oromoon amma booda gabrummaan fudhattu. Habashaan
tokko tokko nu keessa ajjeesuu bira butee Oromoo lafa haaqee warra naftanyaanii fi uummata isaanii bakka buufachuudhaan lafa teenya barbaadan malee Oromoo kan barbaade beekuu qabdan. Wanni gabaabduun ani uummata Oromootu fuulduratti himu hagas. Kanaafuu Abiyyiin naftanyaadha. Wanni inni bakka bu'us naftanyaadha. Ilmaan Oromoo qabsootii nageeyyii, qabsoo hidhannoo, qabsoo Poolisoonni illee sa'aatiin isinii naannoo kanatti eeyyamamte waa xiqqoo jechaa jiranii naajannoo eeroo biyyaati eeroo biyyaati okkuta kameeraa ijoolleen biyya jirtan yeroo ammaa kana keessatti mootummaan dadhabdee jirti nuti isin cinaa jirra hin sodaatinaa qeeroo biyyaa qeeroo biyyaa Kairo biya Abiyyi sodaatee baqatee jira. Namoonni yeroo waa'ee Abiyyi namni garii waa'ee Abiyyi haasa'uu hin fedhu. Waa'ee isaa uummata sabtuu jira bilisiginaa jira. Jalafeen jirtu jirra haa dhageenyu dhagee gabrummaa tana lamaa jira takka. Gabrummaa sana lamaa jira takka surrii keessa jirti surrii keessa isin jirtu asii deemtanii mana habashaatii waa bitachuu waan muuziqaa habashaa dhaggeeffachuu waan hin taane haasa'u asii ammaan sana qabsoon nagaa jijjiiramtee jirti amata lameen kana ofitti jibuu turre sirni jijjiiramee jira taa qabsooti qawwee bituu qabdan namni as jirtan hundi osoo maqaa keessa rejistarin goone deebina asirraa. All these people must register their names Dargaggoonni as keessa jirtan jechuudha. Guyyaa qabaatanii hojjetan. Diinni keenya haasaan torbee dura haasaa dhugaa wayii taasisanii torbee tokko keessa sagantaatti baafatanii torbee tokkotti sagantaatti baafatanii guyyaa jaaffatti ajjeesan. Diinni keenya ijaaramee qophaa'ee waa hundaa dalaga. Nuti yeroo hundaa yoo kana asitti dhufnee ijinee gallu guyyaa guyyaadhaan waggaa waggaadhaan boo'icha bakka kanatti nu qopheessu. Nuti ijaaramuu qabna. Dargaggoonni magaalaa kanaa ijaaramnee jirra. Hoogganaa fi itti aanaallee filanneerra dhuftaniitti nu wajjin gurmaa'uu dandeessanii. Qeerroon jechuudha. Ijaaramnee jirra. Dhuftanii nu wajjin dalaguu dandeessan jechuudha. Kana booda waa hedduu wajjin dalagnee neeti yaannaa. Down, down, Abiy! 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 Down, down, Naftanya! 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 Down, down, Abiy! Down, down, Abiy! Down, down, Bilsigina! 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 Down, down, Naftanya!
Bilchiginnaani buqifna. Gumaa hajaa dibaabanna. Gumaa baasna malee. Gumaa nyaannu. 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 Down, down, Abiy! Down, down, Netanyahu! Down, down, Netanyahu! Down, down, Netanyahu! Down, down, Netanyahu! Down, down, Abiy! Down, down, Abiy! Down, down, Netanyahu! Down, down, Netanyahu! Down, down, Abiy! Down, down, Abiy! Down, down, Netanyahu! Down, down, Netanyahu! No justice! No justice! No justice! No justice! No peace! No peace! No peace! No peace! No justice! No justice! No peace! No peace! No peace! No peace! We need justice! We need justice! For Hachalu Hundessa! We need justice! We need justice! For Hachalu Hundessa! Free Bakale Garba! 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 Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free Abdi Ragasa! Free Abdi Ragasa! Free Abdi Ragasa! Free Abdi Ragasa! Free Oromo leaders! Free Oromo leaders! Nuti Dune! Nuti Dune! Pakon Jiratu! Pakon Jiratu! Kairo Dute! Pakon Nyatu! Nuti Dune! Pakon Jiratu! Walke Galafanna! Walke Galafanna! Nuti Bonye! Nuti Bonye! Pakon Goflu! Pakon Goflu! Ethiopia! Ethiopia! Digamte! Naga! Nuhanna! Ethiopia digamte! Naga Nuhanna! Oromia! Walaba! Nijaranna! 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 Kairon Dute! Pakotau! Walka Galafanna! Down, down, Bilchiginna! Down, down, Bilchiginna! Down, down, Bilchiginna! Down, down, Abiy! 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 Down, down, Netanyahu! 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 Down, down, Abiy! Down, down, Abiy! Down, down, Abiy! Down, down, Abiy! Down, down, Netanyahu! Down, down, Netanyahu! Down, down, Netanyahu! Down, down, Netanyahu! No justice! No justice! No justice! No justice! No peace! No peace! No peace! No peace! No peace! No peace! We demand! We demand! We demand! Justice! 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 Free Bakale Garba! Free Bakale Garba! Free Bakale Garba! Free Bakale Garba! Free Jawar Mohammed! Free Jawar Mohammed! Wajjira adda bilisummaa Oromoo marsanii Jaal Mikaa'el Booranii fi Dr. Shuggut Galataa fi Kennasaa Ayyaanaa fi miseensota lama ukkaamsanii amma kana ba'anii jedhanii biyyarraa bilbilanii marsanii jiru. Wajjira Kaafaa'oosii waan akkasii jira. Garaatti qabadhaa, qabsoon itti fufaa, uummata Oromoo lafarraa fixuu deemanii kun amma biyya keessaa bilbilamee nutti himamee kanaaf bakka bakka galtanitti dhaaba jirutti community jirutti ijaaramaa ummati keenya hidhaatti guuramaa jira du'aa jira bakka itti deemnutti waliin haasonaa kanatu jira dhaamsi. Jara keenya amma jechaa deemnaa dhaadannoo dhageessisaa karra deemu deemna kana booda yeroo deemnu karaa direction walii himuu qabna
asirraan baanee 97 irraan deemnee naannoynee 107 irraan akkasitti deebinee 108 dhaa fi 116 istireeta irratti dirreen bal'oo wayii jirti. Okay? Bakka san teenye jechuun osoo deemu dhageessisaa yaa'uu danda'u qabna kam jettan achi teenye walitti dhaammannee gargar baane jechuudha. Okay? Kairoo! Jirtu! Kairoo! Jirtu! Dhageessanimi! Haanisanimi! Tuuti nurraa baannamtuumi! Nama dhumnaga! Lola qophoyne! Lola barbaadna! Abshira itti dhumna! Mulaasa! Karara deema! Karara deema! Karara! Please move out of the way, please. Makarafoon hundi fuudha qabu aswata! Unka biltigina di da. Biltigina di. Abang kamu. Ikut sorresina. It's fine.
Oromo!
Ethiopia,
በቄሮ ደም ትፈርሳለች። No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. Canada government. It still support the killer. 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 Ethiopian government is a 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 killer. We need freedom for Oromo people. 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 No justice. No justice. No justice. No justice. No justice. Ummatiyya. Telefona keneken. Jirra. No justice. No peace. No justice. No peace. Ethiopian government. Down, 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 down. Down, down. Abiy. Down.
وعليكم السلام ورحمة الله. لك ما متي. Apa? Hai. Mai Rafi. Aji din bagadi kan ini ni. Shifta. Apa? Akan nomor berapa? Ibu dah nomor sure? हाँ सब था आइए मैं दुरान से उबे दियारा माल तू बकता ना सिफी दे والله وانا نبي امسن امه اورومو تكبا جولي ورانا تيجي جولي بوليسات مال الام تسيك عبدو امزي انساني كبو ابي ينما بوا كيتا كرو ابي يبوفتا يسي امو يبتغي سنتنا دينا تيجي سامنے ما كسينا كندوينه بليز امو ابي يبوفتا غابسن شينا بوسني اتني hangana ko bata tawo barbada galatoni manis aja ke ya lo beli roti ما شاء الله ما فكرتنا دي بنيسا دي بنيسا فكرة مكان هذا
Naman dabarsinaa jechaa akkasitti deemanii ijatti hin bareedure. Ni bareedu. Akkuma kana yoo galle barbaanni dhufa. Har'a wanni barbaannu seenaa haa ta'uufi. Seenaa namni haa ta'uu fedhe kitaaba dubbisa. Haa ta'u jawaan mammakan jarra godhe keessatti irraa dhageeffadha. Namni seenaa barbaada. Nuti seenaa barbaannu amma nuti barbaanna. Kanaafuu hayyoonni kan irratti hidhaa jiran ka jawaan mamma jaalate hayyoo isaa galmaan ga'uudha. Ka Haacaaluu jaalate hayyoo isaa galmaan ga'uudha. Kan Kibbuu jaalate hayyoo isaa galmaan ga'uudha. Artiin iseen najaa. Artiin iseen najaa. Artiin iseen najaa. Ilmaan haadha Oromoo ni hee'e najaa. Qeerroo bira dhaabbanna jaa. Laffaatii qeerroo dhiiga buutuu jiran san nuti asii sagalee taaneef ni baafna jaa. Isaan lubbuu dhuuqannanii sagalee taanaaf jaa. Isaan lubbuu dhuuqannanii maallaqa kanninaaf jaa. Warri gaara jiru jecha lafuu jedhi bira dhaabbanna jaa. Humnaan malee Oromiyaan hin jirtu humnaan fudhachuu qabna. Biyya humnaan dhabne humnaan fudhanna. Biyya humnaan dhabne humnaan fudhanna. Humnaan hin fudhannu. Oromiyaa humnaan dhabne humnaan fudhanna. Waliin jiru. Itoophiyaa keessa sawwanni jiran yoo nagee fedhan hidhamtoota keenya amma gadiisu qaban. Abiyyi Mahammad yooni fi nagee fedhe wataatara Oromiyaa keessa akkuma hadibooti baasu qaba. Nagaan hin jiru. Hin jiru. Nagaan hin jiru. No justice. No peace. No peace. We demand justice. We demand justice. Justice for Haacaaluu Hundeessaa. Justice for Haacaaluu Hundeessaa. Justice for Haacaaluu Hundeessaa. Justice for Haacaaluu Hundeessaa. Firii Baqqalee Garbaa. Firii Baqqalee Garbaa. Firii Baqqalee Garbaa. Firii Jawaar Mohammad. Firii Jawaar Mohammad. Firii Jawaar Mohammad. Firii Jawaar Mohammad. Firii Hamza Booranaa. 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 Firii Abdi Ragasa. Firii Abdi Ragasa. Firii Abdi Ragasa. Firii Hawarina. Firii Hawarina. Firii Hawarina. Firii Hawarina. Firii Hawarina. Down, down, Netanyahu. 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 Down, down, Abiy. 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 Down, down, Kumata. Down, down, Kumata. Down, down, Kumata. Down, down, Kumata. Down, down, Minili. Down, down, Minili. Down, down, Minili. Down, down, Minili. Down, down, Netanyahu. Down, down, Netanyahu. Down, down, Netanyahu. Down, down, Netanyahu. Down, down, Abiy. 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 Down, down, Shivalis. Down, down, Shivalis. Down, down, Shivalis. Down, down, Shivalis. Down, down, Taye. Down, down, Taye. Down, down, Taye. Down, down, Taye. Down, down, Kanaka. Down, down, Kanaka. Down, down, Kanaka. Down, down, Kanaka. Down, down, Hakasa. Down, down, Hakasa. Down, down, Hakasa. Down, down, Hakasa. Down, down, Netanyahu. Down, down, Netanyahu. Down, down, Netanyahu. Down, down, Netanyahu. Down, down, Abizot. Down, down, Abizot. Down, down, Abiyot. Down, down, Abiyot. Nuti Dune. 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 Bakko jiraatu. Bakko jiraatu. Bakko jiraatu. Nuti Dune. Nuti Dune. Nuti Dune. Nuti Dune. Bakko jiraatu. Bakko jiraatu. Walka galaafanna. Walka galaafanna. Walka galaafanna. Ethiopia. 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 Syria. 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 Ethiopia. 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 Rwanda. 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 Ethiopia. 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 Wajade. 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 Niger. Niger. Rwanda. Rwanda. Oromia. 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 Walaba.
sagantaan keenya It's okay. No, no chance. Nobody need a chance. Leave it. No justice. No justice.
The whole thing's on a page. Read the Mee obbo Abtaamu maaltu sitti dhaga'amaa irraa kun konkolaataa kee kortee? Lagi.